Oduu gammachiisa. Mana barumsaa Nova Youth Academy. Manni barumsaa Nova Youth Academy bara barnoota 2019 barnoota sadarkaa duraa afaan Oromoo fi Amaariffaan barsiisota gahumsaa fi muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin barsiisuuf qophii isaa xumuree galmee eegalee jira. Marre ijoollee keenya haa barsiisu hayyoota isaa horan galmeen guyyoota hojii hunda sa'aatii 2:11 karri keenya banaadha. Kanaafu maatiin barattootaa ijoollee keessan barnoota qulqullina qabu barsiisu filannoo keessan mana barumsaa Nova Youth Academy godhadha. Nova Youth Academy burqaa hayyootaati. Nova Youth Academy teessoon keenya Ana Malkaa Gafarsaa yookaan Filidooroo Seens gara Beerootti geessurratti meetira 200 keessa seentanii kilinika Miraafuletti cinaatti nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 09 30 00 10 29 mana barumsaa Nova Youth Academy. አስደሳች ዜና ኖቫ ዩዝ አካዳሚ ትምህርት ቤት በ2019 ለቅድመ አንደኛ ወይም የኬጂ ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅቱን ጨርሶ መስገባ ጀምረዋል። ስለዚህ ወላጆች እንኳን ደስ አላችሁ። በምትፈልጉት ቋንቋ በአፋን ኦሮሞ ወይም በአማርኛ ምቹና ማራኪ ጥረት ባለው ለማስተማር መስገባውን መጀመሩን አብስረዋል። ኖቫ ዩዝ አካዳሚ የምሁራን መፍለቂያ ነው። ኖቫ ዩዝ አካዳሚን ምርጫው ያድርጉ። አድራሻ መልካ ገፈርሳ ወረዳ ወይም ፍሊዶሮ ቤሮ መግቢያ ከዋናው መንገድ 200 ሜትር ገባ ብሎ ምዕራፍ ክሊኒክ አጠገብ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 09 30 00 10 29 ኖቫ ዩዝ አካዳሚ ትምህርት ቤት መስገባ ጀምረዋል። Nova Youth Academy